Ba ha 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 ha. Olma bultinis naga. Nageni isin banana. Yo ya babaro fafaya. What's up? Isin inerram fanni. Isin isi inerram faddu. What's up isin inerram faddu. Naga babaro si inerram faddu. Amma ijolleni heddunu daddabalamteetti dhugaa rabbiitti babaaroo fafayyaa warri jedhan yoo kanatti komodiyaanii abbaa qoosaa bakka admaasuu kan bu'e tokko jira. Balia kejene Balia keni wal makana afan Kiswahili wal makana Bali jechuun isuma mataa isaa maqaan isaayyuu isuma mataa isaati jedha. Gurbaan kun baay'ee qoosa baay'ee taphataa firiidha immoo firiidha. Oromoon kan keenya amma gaa dura karaana seenee kanuman xumuradha. Oromoon keenya namni argitee gama Itoophiyaa sana keessatti dhalatee hin guddatin baay'ee qulqulluudha. Baay'ee ijoollummaan Oromoo kan argitee Keeniyaa keessatti dhalatan baay'ee onnen isaanii qulqulluudha. Achitti waan adda addaa hammeenyaa jibba arraba nu barsiisaniiru. Ijoolleen as gamanaan beekan bakka Kiswahili wajjin jechuun Kukuyyuu wajjin Meeroo wajjin yaa eenyu wajjin jiraachuu danda'u. Haa taatu bakka tokkotti immoo korraapshiniin hin jirti. Amma ijoolleen keenyas achitti guddatanii jara fakkaachuun jira. Bakkatti fakkaatan immoo ani isinii himuu hin danda'a. Garuu aadaa irratti jaalala qabaachuun jira. Sun egaa akkuma wotaaddara Itoophiyaa dhageesse amalaa hin taane wal barsiisuutu jira. Inni kun ijoollee Booranaa namni arge. Warrummaan Oromoo biyya naannoo adda addaatii dhufe. Ijoollee Booranaa namni arge dhugaa rabbiitti Oromummaa isaanii jibba. Eessatti arga? Karaa irratti warra kaanii miti. Warra mootummaa keessa jiru yoo arge dhugaa rabbiitti hin jibbaayu. Afaan beeku Kiswahili gargaaruu danda'an garuu hin gargaaran. Maaliif seera waraanaatiin hidhamanii jirani malee badii jaraatii miti. Gargaaruu kee dadhabaniiti miti. Seera walii galantuu ilaal. Waa barbaaddanna riskii barbaaddanna jedhaniiti gadi ba'u. Yeroo gadi ba'anii akka afaan Booranaa afaan Oromoo itti dubbattu hin barbaadan namatti. Tasumayyuu dhoowwaadha. Waa barbaaddatu dhoowwaadha. Kanaaf namni akka hammeenyaatti ilaala. Hammeenya Booranni hin qabu Rabbii hin arga. Ani gara waggaa
diddamaa taa'eera Boorana keessa. Haga Isielloo, haga Garbatinaa, Marsabeet guutuu waliin ga'ee beeka. Hammeenya hin qaban. Garuu wannattiin jirtu ani isinitti himu namni akka hammeenyaatti fudhatu. Bakka hedduu natti himaa turan ijoollee Wallaggaa, Harargee, Baalee, Ilubaaboor, Shawaa, Jimmaa natti himaa turan. Maal ijoollee keenya maaltu akka godhe? Atu akka taate argiteetta miti. Alal jarri dimokiraasii ati haasoftee as gadi baatee moo hin mormitee argitee wannaa kanuu mormitee amma isa biyya bulchaa jiru mucaa Uhuru Keniyaa yoo mormite dantaan qabani. Dimokiraasii nam tokko si dura dhaabbatu kukuyyuunis dhaadannoo kan kee footoo kaasaniituma deemu malee homa ilaal. Bakka waa babarbaaddatan wayitummoo jira. Damoozi jaraa xiqqaadha. Bakka kanatti xiqqoo argitee waliin ta'aniiti waa hatatu. Wanni sun immoo korraapshiniidha hamaadha. Jara yakkisiisa waan ta'eef walii galaniiti. Akka nam tokkollee Kiswaayiliillee dubbatan, afaan jaraallee dubbatani ban, afaan meeroollee dubbatani. So isa kana akkasitti hubadhaafi jechuu barbaade. Kabra ijoolleen baaliyaakeen dhugaa rabbitti baay'ee jabaa. Anamma ijoollee Keniyaa keessaa gadi baate gaa isinuun beektanii dhageessaniittu yoo anarrallee beekuu baattan warri anarra beektan jirtu akka Abdullaahi Jirmaa nama barateedha. Baaliyaakeen kunillee nama barateedha. So yeroo kan isa kanaa akka ixaa na dura gaafani golboo seenee du'e. Hin dhaqqabne kan isaa du'a isaa hin dhaqqabne. Hin arginellee kan Abdullaahi Jirmaa abbaan isaa ammoo harka koo irratti darbani. Nan beeka. Maatii isaanii hunda taaziyaa Oromoo hunda argitee itti himee dhannee wajjin teenyee wajjin boonyee awwaalleera. Nan beekan. Awwaala Abdullaahi Jirmaa dhaqee haaromseera ani. Wannaa wajjin ijoollee argitee Booranaa achi jiranii wajjin. Irraa harree irraa qulqulleessinee haaromsinee bareechine hedduu jiru gaa. Yaa hedduu Amiin Fayi jira. Gaazexeessaa isaa Mangistuu Hayilemaariyaam saaxile tokko Fayi jira. Kaboom wannaan xiyyaarratti hin gubate nama hedduu jira gaa. Jaatanii Alii jira. Jaatanii miti eenyunni jaatanii dhumtin wachi jira yaa hedduu dhagaa hedduu dhalaal namooti seenaa qaban hedduudha. Kan jaatanii Isielloo jira. So hedduudha warrummaan Oromoo ijoolleen Booranaa abbaan Buruusoo boruu achitti awwaalamani. Dhageesse wannan waan kana kaaseefi Oromoo wal keessa jira. Aartii hojjatti ijoolleen Jaafar achi jira. Jaafar Yusuf amma achi galuusaa dhaga'eni bilbilee fi dheengaddaa daqiiqaa 30 boodaa Baaliyaakee birangaa
daqiiqaa 30 booda naa bilbilii jedhee nan bilbileef. Argadde baali akkees argadde garuu walumatti qoosnee argite. Atilleen akkasuma fuulaa maadhaa jedhee sobeetumatti qoosee walumaan taphanne walitti illee naammanne akka gaariitti bakka hundaa itti himee aadaadhaan walitti dhufan. Aadaan kuni dhageessee amma qarsoo kan keessan achuma kaa isa itti deebina. Aadaadha, hawaasummaadha. Amma isa kana waliin hojjechuu, wal barsiisuu, kinaa dhaquu, garba dhaquu, iseelloo dhaquu, moyaale dhaquu. Inni kun aadaa ofiiti. Waliin taphachuu. Eeyyama qabu jarri mucaan kunis. Jarri kunis eeyyama qaba. So wannaas akka deeman dhaamsan jaraaf qaba. Mombasaas Tandaariifiyaas akka deeman, Ormaas akka ga'an. Dhageesse. Oromoon achi jirtan immoo karaa danda'ameen kun hawaasummaadha. Ka siyaasaa keessanii abbaan Abiyyi deeggarus, abbaan barbaaddan ana deeggartanis ana dabartiin qabu. Rakkoo miti sun. Abbaan argitee Taayyee Danda'a deeggartanis rakkoo miti. Garuu walumaan dhaabbadhaa, walitichaa, aadaa walirraa baratu namni. Afaan loqoda naannoo argite Booranaa baay'ee namni dheebota. Dhageesse fuudhanii galanii biyya Baalee keessa Wallagga keessatti beekiillee geessuu qaba. Dhageesse beekii geessu naannoodhuma itti dhalate geessuu qaba jara kanallee. Mootummaas gargaarsifatee akka nagaan jaraa hin tuqamne. So naannoo hunda geessee namaanis wal barsiisee ofiis immoo naannoo keessa jiru. Biyya Keeniyaa keessattis yoo hojjate baay'een gammachuutti qabaa. Kanarratti akka jabaattuun jedhaani. Baalee akkeenis kanarratti hojjat of gadi eega baate hin deebiin bakka. Jechuun siyaasaa duraanuun beektanii hin galin. Eenyunuu galaan jiru amma siyaasaa miti bara. Hawaasa keenya wal argisiisuu waliin gammadu bakka dhiisa siyaasaa. Isa siyaasaanis nama biraati wajjin naasa. Tukan. Kabrani. Kabra. Akkamitti balbala kana utuun cufini gara siyaasaatti nu dabarsite immoo akkan jedhe. Ani hunda keessanan deema. Waan tokko isinitti Taayyee Dandaatu gidduu kana maraataa jira akkuman taane ta'ee maraataa jira. Maaliif jennaan gollicha dheengeetuu dhufee harka kennatee jedha. Haya. So what? Maaltu taare? Waan tokkon isatti himuu barbaadeeti. Tokkoffaa Shimallis Abdiisaati. Jarri kun sibiiliidha. Jechuun waraana hin turre kaadiree turan malee hin beekani. Ilaal. Waraanni utuu biraanuu juulaa ta'e jarri amma eenyuunsi amma waraana nanaannessu kuni jarri ni beeka militeeriidha. Homa gollichi dhufee dhageesse marroon dhufee who care jarri
dhageessanii beeku haga tokko yoo argitee polotikummaa itti fayyadamuudhaaf taate malee. Ilaal Taayyeen hin beeku. Wayne afar libla. Minim maakim waan tokko hin beeku sibiiliidha. Ilaal kaadireedha inni. Gollichi dhufee maaltu ta'e? Maaltu ta'e? Maaltu ta'e? Nama meeqatu offannis? Nama meeqatu du'aan gale? Nama meeqatu eega sanaa abdii kutatee dhufe? Homa ilaal waan tokkon isinitti hima. Kanaan dura isiin akkanaa akka galtu waanan beekuuf jecha marrootti argite yeroo hundaa kaaseta barreessaa ture jechuun mata dureen itti dhiyeessaa ture. Waraana nama of jalatti godhi hoggana marroo dirra do'aa godhi marroo gaara mul'ataa godhi marroo gujii godhi marroo booranaa ijaar marroo jimmaa ijaar ka wallaggaa ijaar ka qellem ijaar dhageessa marroon inni kun yoo du'e yoo booji'ame yoo argite harka kennate tarii marfameessaa ta'u akka waraanni abdiin kutanne godhi jedheetan haasaa ture. Eega sanaa chaanaalii diriirseera gurbaan. Thank you. Kabra ilaal Taayyee ilaal jara keenya. Kabaroodhuman butatinaa yeroo waan tokko dhalatu kabaroo butattanii isaa argite wannaani Dr. Abiy Ahmed wannana ket waya ada kan milikitti kaa'anii jennaan biyya Amaaraa dhaqee eda dibbeeru kutubee ka olutaalee daaqoni inni beelteera garuu daaqoni dibbeeru kutubee akka jedhu argine immoo wayaadhuma buburree jalli buburree uffate. No nuti kanaaf abdiin kutanne jara keenya. Ilaal waan tokko isinitti hima. Amma keenyarrayyuu caalaa kan addunyaa sachoosaa jiru lola naannoo Tigraay. Mee kanan isinitti hima. Amma yoo abbaan eenyu Geetaachoon qabame Dr. Gabraseon yoo qabame hin dhiichiftu fassaamenu tafassame baqa jeranaalli jaraa inni maa argite lafa nama ijaaraa jiru sun yoo du'e yoo qabame tafassame baqa hallaqe ilaal jara keenya wanni deebisaa kennuu danda'u gaaffii sabicha keessaa dhufe kan gabareen harkaa qabu jarri kun akka hoogganaatti ittiin deemu malee Boris agesse guduunfaan utuun citin gaaffiin gollichi irratti argite inni ganeera garuu gaaffiin sun ganee jira. Gaaffiin hin ganne gaaffii sabaatii bar kan booranummaa isaatiin jiraachuu danda'u kan booranni lafa isaarratti booranaa'ee jiraachuu danda'udha. Amma gaaffiin kun yoon deebine gollichi gane haati gollichaa gane maa nama meeqatu gane nu bira leencoo lataa caalaa jira wanni lafa sodaachisu. Qarooma qabaa nama beekaa itti gaafatamaa East Afrikaati namni hundi akka sollataan turre nuti. Leencoo baatii akkaataa inni itti waa deebisu dhageesse 2004 namni afaan qabataan turre viidiyoo yeroo Ameerikaadhaa wajjin gaaffiif deebii godhu.
Agesi. Amma isa kanatu mootummaadhaafis goo jedhee gugguufee bula. Ambaasaddar Saudi Arabiyaatu isa Leencoo Baatiiti. So inni kun luugama namatti kaa'ee galeera. So amma qabsoon keenya Daawudi hidhame. Jawaar hidhame. Qabsoon ni deebi'e. Hin deebi'e. Kan Leencoo fi Galaasaa fi Daawudiin caalayyuu lafa sachoose. Kan Jawaar miidiyaa irratti dhufee xaaxesse. So amma namni abdii kutatee Jawaariif jecha qabsoon hin dhaabbate. Duuti nama sodaachisu, kan nama hollachiisu, kan abdii nama kutachiisu, kana caaluuti. Hin dhaabbate. Haa caaluun du'e hin dhaabbanne. Ilaal, waan jarri gaafatantu yoo deebi'e qofa dhaabbata. Ilaal jara keenya nama ajjeesuu miti ban. Gaaffii Oromoon gaafate ofii deebisaati nujjeessame. Oromoon ni du'a, anuu nan du'a. Hundi keenya iyyuu ramiin taanaan. Ilaal, wanni ajjeesu, wanni onnee koona keessatti ajjeesu, gaaffii ABO'n gaafate. Gaaffii KFO'n gaafate. Mee ofii deebisi. Najjeesime annan du'a. Arrabni koo hagana dheeratu hin jiru bar. Maal jedhee sitti dubbadha. Taayyee danda'a. Ilaamee na ajjeesuu yoo dandeesse isa asilaa dubbadhu ofii hojjadhu. Qabsoon kunis sabni kunis Oromiyaanis keeti. Mee ati deebisiiti. Arraba koo kuti. Arrabni koo gaafas gabaabbatee dooma. Dubbachuu iyyuu hin danda'u. Dhageesse. Arraba koo immoo kan kuttuun waan ummanni Oromoo dhugaatti gaafate yoo deebisaa kenniteef qofa Oromoon abbaa biyyaa ta'u. Kila Yosi isa hidhates manatti galchita. Gollicha qofa miti. Marros Jarmiya Marros garee isaas nama hundayyuu argite hin boojita. Kiisa kee keeyattee deemta. Argite gabaatti nu gurguri. Baasi. Mee gaaffii Oromoon gaafate deebisuu danda'e yoo dhiira taate gadi ba'i. Yoo kana hojjatte Oromoo beektotas, hayyootas, miidiyaas ajjeesuu dandeessa. Nuti miidiyaa kan keetti harka kennanna. Akkana. Ilaal, intuu kun hin deebi'ini. Abbaa barbaadde qabii fidi. Abbaa barbaadde horii kenniifi. Who care? Abbaa barbaadde ajjees. Abbaa barbaadde hidhaa kaa'i. Kun abdii nu kutachiisaa jara keenya. Abdii waan na kutachiisu sitti meera bara. Wanni abdii na kutachiisu waan argite Oromoon gaafate ati gaafadhu. Sana booda anuu argite hoolaa kan keeti. Hoolaa Arafaa na godhadhu yoo barbaadde. Hoolaa masqalaa na godhadhu na gorra'e bakka barbaaddetti geessi. Funyoonatti hidhi. Yoo kana hin dandeenye nama tokkoon keessaa guurte Toleeraa Adabaati warra ABO wajjin galee gargar qooddanii homaa hin arganne homaa fiduu hin dandeessan. Qallaan kono. Dhageessa. Ani hoolaa masqalaa sii ta'aa jedheera. Kana caalaa dubbiin jira hin jiru. Dhumati. Waan Oromoon barbaaddu ati godhi an hoolaa korbeessa masqalaa sii ta'een dhaqee warra keessanitti ba'aa jedhaa siif gorraama. Funyoo mormatti na kaadhu deemi. Yoo kana hojjechuu hin dandeenye. Dhageesse. Sabni kun ilaazara lambooji'amuu hin danda'u. Abbaa barbaadde boojii. Abbaa barbaadde harka kennachiis.
marroon illee yoo bor dhufe ummanni Oromoo harkaan kennatu. Ile mawqiltuu farka kennateera karatta fera jarme nama amara celle umiko gafas nama biraayyuun qabu ile mo male namninni ijabanate arge hinjiru habdin kutanne garu taaddasanis dhufeeti eega sana fudhate deemen taaddasaa du'e abdii kutateera sabni kun ciiseera hencimne kanaafi ilaa baay'ee gammadanii agese isin ummata homaan beettani miniteerilleen beettani agese miniteerin tokko agese har'uma abdii kutatee har'uma itti dukkanaa'e har'uma ifeefii hin gammadu baacaayyoo du'e har'uma galtaati abdii kutattee Tigreetti harka kennita har'uma galtaati garuu baacaan ni du'a har'a galta yoo har'a galte eegaanus har'uma gallaga baacaan du'e so ati sabdiin kutattu maali agese ati illi hennaan nama fixachiisa jettee kaayyoon qabdu lolta inni kaayyoo qabummoo abbaan saa'ee du'e abbaan saa'ee afaan ol qaqqabataa dhufe booji'ame harka keessanitti kufe garuu geetaachoo tafe gabre masqaltu hafe amma nama biraa bakka buufataniiru hundinuu utuu ati agese tokko tokkoon summi itti naxxee jarri dhume kabiraatu dhalatee jira amma gollichis agese deeme miti qoy kibba oromiyaatti gujii keessatti boorannaa keessatti abdii kutatee hollatee dhaabbateera hin dhaabbatu waan gollichi fidee miti ba gollicha gaafadhu mee seenaa koo an gollicha warra achitti uume keessaa tokko ani gollichi ana duran jiru anatu isa dura jira achan jirani an gollicha qaamaan hin beekaa innis qaamaan na beekaa gaafadhu irraa bari seenaa koo ammallee ijoollee hedduu jiru isa booda jechuun warra isa duraatu kan inni booda dhufee abbaa aangoo itti argate dhagese miseensa ulee ture afaan Kiswaayilii beeka Ingiliffaa beeka Amaariffaan beeka kanaan dhufenni bakki itti qabsoomnu immoo biyyi nuti keessa jirru bakki itti nama ergachuu danda'ani biyya afaan Ingiliffaatiif Kiswaayilii beekanidha gollichi asiin dhufe so amma ijoolleen Amaariffaa beekan afaan Booranaa namni hundinuu beeka jarri kun immoo isa gubbaa jiru amma qulfiin jarar kan harka jira jarran mallee achuma jiru warra akka gollichaa eenyunni gaayyolee faa an hunda isaanii beeka jarri na beekani bara gollichas gaafadhu hundi keenyaa wal beeka ani keessaa ba'eera keessan jiru dhageesse garuu inni hafeera an maalummaa isaas beeka innis maalummaa koo beeka an yeroo bara 1994 utuu inni dhageesse inni soomaan baranne bara 12 fixe Keeniyaatti Ingiliffaa immoo ijoolluma 12 sagalii afuriitu dubbata so kanaan utuu inni achi ilaal eeganni dhufeellee nama yeroo jalqabaaf kitaaba ilaal
dabtara Itoophiyaa akkas jirti miti isii akkasi isiin akkasitti dachaase akkasitti dheerina sitti dachaase akkasitti mure yeroo walitti deebitu mata mataatti dabtara miti kanarrattan yeroo jalqabaaf kibba Oromiyaa qubeen afaan Oromoo hin jiru ture namni kibba Oromiyaatti qubee afaan Oromoo barsiisuu eegale ana eenyuun ragaba kana warri Mooyaales warri Iseellos warri argite Sololos Dambala Facinaas Oromoon marti ragaa ba'uu danda'a isallee lichoo bukuraallee hunda isaanii namni qubee barsiisaa ture ana ani aangoon isaa ol qaba jedhee isarraa dubbataan jiru nam gales galuu baates gollichi dheengee dhageesse dadhabeera galuu danda'a mirga isaati kanumaaf ammoo anamma gollichaan takkaan rukunne rukutaan jiru ammas warri amma isa dhannee simannee jedhanii Taayee danda'a rukutuu barbaade inni taayee danda'a gollicha yoo simate dhageesse haadha manaayyuu kenneefi yoo simate በጣም አደንቃለሁ በጣም hangaasa Ibraahimu dhaqee simate miti ኤርፖርት hangaasa nama paaltokkeeti miti Facebook irratti gadi baate mul'atte hangaasa nama dhaqee ኤርፖርtitti simateedha ምንድነው jechuun nama akkas beekamaati miti bar namuma ollaa keessatti ati dhageesse shaayee wajjin dhuguudhaaf yooti waamte si simatamee dhufuudha dhageesse mooyin seeteeti mooyin cinarratta feerratta bar persedaanti yoo birrii kuma soddoma qabatte cinarratta feerratta bar nama bebbeekamaa Alexander jedhanii nugusi biyya kanaa kan Hoolaand supermarketii eebbisuudhaaf miliyoonni 7 kennameefi afeeramaa bar maaminni michigraalle dhageessa anuu yooni argitee biyya galu ofishaalii yoon gale ani calluma jedheetu mangala malee yoon ofishaalii gale taayee wallahi yeroo 200 ኤርፖርቲtti akkana simatu gochuun hin danda'an ምንድነው ጣጣ ደግሞ jechuun waan guddaa miti bar amma nama guddaa dhufe jedheen ilaaluwan taayee so isa kanaafi wannummaan argitee kabaroo dannaqanii argitee kabaroo rukutanii ol utaalanii gammadanii hin jiru kanaaf Oromoni nuti abdiin kutannu way abdiin kutan nama yeroo tokko hoo jedhee gammadee yeroo tokko hoo jedhee abdii kutatu miti qabsichatu akkasin turre malee akka kan kee barnutis argitee hoo jennes jala kaane borimmoo yoo waan tokko dhufe hoo jennes jala deebi'u na anis silaan hin barbaada bar garuu onnee kootum fudhanne tun kanum sitti mungari baay'ee argitee utaaltee hin faraxatin dhageesse gurbaa kan ammoo booda eessatti akka kufu annan beeka yoo tumsa dhabe yoo namni faanan jirre akka darbitanii qoshaashaatti darbitan nan beeka lichoo bukuraa Tigreen akkatti simatte beeka kumsaa gadaa akkamitti akka dubbisan beeka akkamitti immoo akka darbanis beeka lachuuyyummoo sadanu isaaniiyyummoo hiriyoota kooti
gaafadhu jara lamaanu sadanuu gaafadhu lichoos gaafadhu kumsaa gadaas harka keessan jira gaafadhu adaamaa moo maal jira bishooftuu jira so lichoo bukuraas gaafadhu isa kanas gaafadhu hundinuu wal beekna dhageesse isa hiitanii harkaa qabdanis gaafadhu wal beekna namoota hamaallee hin turre yeroon immoo yoo kuffise kufeera bakka har'a abdiifuu argitee nuti gangalataan jirru bar abdi hidhame ukee maal godha inni ni beekaatti gale nutis beekaa hordofaa turre abdi raggaasaatti hidhame jenne way abdii kutanne lichoo bukuraa gale jenne way abdii kutanne mokumsaa gadaa nama waraana dhaqee kibbuma sanattuu ijaare isatu gallaan abdii kutan homa kanaaf kagollichaa haganumaan an xumura isinii galee isiniif hin gala anaayyuu galee jennaan calaqqisaan dhufee dubbadhe na aarse ilaal daftanii hin burqina waa isin facaasina jechuun xiqqoo obsa kabajaa hin kenninaaf miti eega boojitanii warra kaanii argitee sossobachuudhaaf yaa waa kennaafi ajiraatu inni fuula hadeeffatu fuulli gurraata ta'e sun dur magaala akkasin gurraatofne aduu qaqee waa nyaachisaati calluma jedhe laanuma tokko dubbatu yaa isinis guddoo hin buubina buubuun gaarii miti politikaadhaaf jecha akkasiin namni wal miidhuu hin danda'u bar yaa rabbi simagan ilaal utuu isin miidhuu dandeenye bar milkeessaa miidhagaa fuunee miidiyaa addunyaatiin irra naannomna nutu nama akkasiiti miti nutu saba akkasiiti miti bar milkeessaa afarsinee argite addunyaarraan deemna koofiyyaarra keenye silaa garuu nutu hin beennu politikaa akkasii taphachuun beennu isinis nu keessaa baatanii waan amaarri isin gorsitu isaa gaddeebi'ame obsa wayifan isinin jedhe inni har'a obbeessisu kunis tarii boru harka koorratti kufataa danda'a inni har'a argite perpera'u kunis tarii harka koorratti kufa Allahu alam tarii ana toogganaa Allahu alam min beekon rabbi malee tarii immoo isumatu hoogganaa koo ta'ee ani harkatti kennadha Allahu alam kanaafi harka achumatti xiqqoo harka walirraa qaban ፖለቲካ ነው ወዴት እንደሚያመራ አናውቅም አማርኛ ታውቃለህ ስለዚህ ይሄንን ብትከተል ቆንጆ ነው ማንንም አይጎዳም ካኑ መንጀት የሮጋሪ ነጋት